Harka fuuni akkam jirtu kuni qubee tuutoriyaaliidha. Viidiyoo kana keessatti barnoota baayoloojii kutaa 10ffaa unit 2 kan laallu. This is part 1. Viidiyoo jalqabaati. Viidiyoo kana keessatti mata duree lama laalla. Ka jalqabaa characteristics of plants. Amala biqiltootaati. Ka laallu itti aansinee flowering and non-flowering plants. Biqiltoota daraaraa qabanii fi daraaraa hin qabne. Kammoo abaaboo kan qabanii fi kan qabne jechuudha. Isa laalla. So unit 2 is about plants. Waa'ee biqiltootaati unit 2. Mata duree kenna har'aatitti kallattii maan seenna. Characteristics of plants. Amala biqiltoota. As biratti yeroo baay'ee biqiltoota kamuu plants yoo jedhamu wanti sammuu keenyatti dhufu muka gugurdaa akka waddeessaa, birbirsa, odaa gugurdaa kan ni yaadna jechuudha. Plant yoo jedhamu garuu waa hedduuf jalatti qabata. Fakkeenyaaf midhaan nyaataa jechuun qamadii, garbuu, boqqolloo kunniin plant jedhamaniitiin beekamu. Fakkeenyaaf margillee maalidha? Plantidha jechuudha. Warra seeliin isaanii klorofilii qabu. Akkasuma ka seeloolii qaban jechuudha. Seeliin isaanii kan klorofilii qabuu fi seeloolii irraa ka uumame kan ta'e akkasuma maltiseelulaarii warri ta'an biqiltoota jedhamanii waamamu. Plants jedhamanii waamamu jechuudha. Kanaaf plant yoo jennu bal'aadha. Waa hedduuf jalatti qabata. Mukkeen gugurdaa qofaa miti jechuudha. So amalli isaanii ka jalqabaa plants are living things. Plants are living things. Biqiltoonni maalidha? Lubbu qabeeyyiidha. Lubbu qabeeyyiidha. Kanaafuu akkuma lubbu qabeeyyii kamuu they grow ni guddatu, they reproduce wal horuu and respond to changes in the environment. Jijjiirama naannawa isaanii irratti jiruuf deebisaa ni kennu jechuudha. Kun amal lubbu qabeeyyiin kamuu qabudha. Biqiltoonnis lubbu qabeeyyii waan ta'aniif amaloota kana ni qabu jechuudha. Respond to changes in the environment jechuun jijjiirama naannawa isaanii jiru tokkoof deebisaa ni kennu. Fakkeenyaaf yoo muka tokko yoo laalle jechuudha. Muka wayii yoo laalle kallattii gara iftiitti jirutti guddata jechuudha. Steemiin isaa mukni dameen isaa jechuudha. Dameen isaa garamii guddata gara ifti jirutti guddata. Response to change in the environment jechuun akkasi. Walii galle biqiltuu tokko fuutanii osoo mana keessa keettanii naannoo foddaa osoo keettanii garam guddata jechuudha. Biqiltuun sun gara ifti jiru sanitti guddata. Deebisaa kenneera jechuudha. Environment irra waan jiru saniif jijjiirama environment keessa jiru saniif deebisaa kenneetiin jira. That is respond to changes in the environment jechuun akkas. Plants are multicellular. Ka biraa ammoo wanti beekuu qabnu biqiltoonni multicellularidha. Seelii hedduurraa uumamu jechuudha. That is they are made up of many eukaryotic cells. Seelii hedduurraa uumamu. Seeliin isaan irraa uumaman sun eukaryoticidha. Eukaryotic cells. Seelii eukaryotic warra jedhaman irraa uumamu. Eukaryotic cells warri jennuun have well defined nuclei. Nucleusii seelota qabanidha. Akkasuma membrane bound organelles. Membrane bound organellota illee. Nucleusii illee membrane bound organellii keessaa isa tokko. Kanaaf salphumatti fakkeenyaaf seeliin tokko hin jira. Seeliin tokko jiraate kun seel membrane isaati. As keessa dhangala'ootu jira seelii kana keessa. Dhangala'oo san keessa immoo organellota wantoota jedhamantu jira. Kan elementary keessattis kutaa 9ttis ilaaltanii jirtani. Kanaaf seeliin tokko organellota kana keessa membrane bound organelle warra jedhamantu jira. Nucleusii, mitochondria, ribosome, Golgi complex warri jennuun organellonni kunniin double membrane boundedha yookaan membrane bound jedhamanii waamamu. Seeliin tokko membrane bound organellota kana ni qaba taanaan eukaryotic jedhama.
yoo ka hin qabne ta'e immoo faallaa kanaati. Prokaryotic jedhama. So biqiltoonni seelonni biqiltootaa jechuun membrane bound orgaanilota waan qabaniif seelota akkamiiti? Seelota eukaryotikiiti jechuudha. Have cell wall made up of cellulose. Biqiltoonni seeliin isaanii maal qaba? Cell wallii qaba jechuudha. Cell membrane hin dabalatattis. Fakkeenyaaf amma ka beeladootaa yoo ilaalle, seelii beeladootaa yoo ilaalle cell membrane qofa qaba. Ka biqiltootaa garuu cell membrane hin dabalatis cell wall waan jedhamu qaba. Cell wall waan jedhamu qaba. Ka alarraan uwwisee argamu jechuudha. Cell walliin kun maal irraa uumama? Cellulose irraa uumama. Cellulose. Cellulosiin gosa carbohydrateeti. Plants are autotrophs. Plants are autotrophs or self-feeding. Biqiltoonni autotrophota. Autotroph jechuun soorata mataa isaanii warra qopheeffatu jechuudha. Bishaan hiddaan ni xuuxu, carbon dioxide qilleensa keessaa ni argatu. Sanni lamaan itti fayyadamanii ifa aduutiin waan san garami jijjiiru? Gara gulukoosiitti jijjiiru. Kanaaf soorata mataa isaanii qopheeffatanii jechuudha. Isaan autotrophota isaan taasisa. They contain pigment chlorophyll. Baala isaanii keessatti, seelota isaanii keessatti jechuudha. Maaltu jira? Organelic chlorophyll jedhamutu jira. Organelic chlorophyll jedhamu kun photosynthesis akka gaggeessaniif isaan fayyada. Also called producers. Akkasuma maqaa isaanii kan biraa self-feeding, autotrophs, producers illee ni jedhamu jechuudha. Warra soorata mataa ofii oomishu jechuudha. Hiikaa biraan qabu. Plants are sessile. Plants are sessile. Sessile jechuun ka bakka tokko hin sochoone jechuudha. Biqiltoonni bakka jiran sanii socho'uu hin danda'ani. Akka beeladootaa san bakkaa bakkatti hin socho'ani. Sessile jechuun akkasi. That is, they cannot move by themselves. Ufii isaaniitii socho'uu hin danda'ani. However, garuu immoo leaves can turn towards light. Baalli biqiltoota gara kallattiin aduun jirtutti naanna'uu ni danda'a jechuudha. Garasitti dabuu ni danda'a jechuudha. And some respond to touch. Biqiltoonni tokko tokko gaaf tuqaman kan socho'an ni jiru jechuudha. San jechuun fakkeenyaaf biqiltoota raammoo sooratantu jira. Gaaf raammoon irra taa'u waan akka abaaboo fakkaatudha. Gaaf dhufee abaaboo sanirra raammoon taa'u ni cufu jechuudha. Abaaboo isaanii san walitti cufanii raammoo san bulleessaniitiin soorata godhatu. Kunniinam respond to touch. Waan isaan tuqusaniif deebisaanii kennu jechuudha. Bakka illee socho'uu baatan bakka jiran sanitti sochii xiqqoollee ta'uu ni mul'isu jechuudha. The roots can also orient towards water or moist soil. Akkasuma the roots hiddi mukaallee can orient towards water or moist soil. Gara kallattii bishaan jirutti yookaan immoo kallattii biyyeen jiidhaan jirutti socho'uu ni danda'a jechuudha. Deemuu ni danda'a. Jirmaa miti hiddi isaanii illee socho'uu ni danda'a jechuudha. Sanirraa waan ta'eef biqiltoonni bakka tokko ka'anii bakka biraa dhaquu hin danda'an. Seesaayiliidha. Plants practice asexual and sexual reproduction patterns. Biqiltoonni karaa lamaan wal horu, karaa asexual saalmaleessaa fi karaa sexualitiin kanneen lamaaniinuu wal horu. In lower plants, biqiltoota gadi aanoo warra jedhaman, sadarkaa gadi aanarra warri jiran akka moozesii fi liverwortii jechuudha. Maaliidhaan wal horu? Asexual reproduction. Wal hormaata saalmaleessa jechuudha. Wal hormaata saalmaleessa yoo jennu sanyiin kormaatii fi sanyiin dhalaa walitti dhufuu kan hin barbaachisne jechuudha. Sexual yoo ta'e wal hormaata saalaa jechuun sanyiin kormaa fi sanyiin dhalaa walitti dhufee zaayigootii kan uumu yoo ta'e sun wal hormaata saalaa jedhama. Wal hormaata saalmaleessa irratti garuu wanti akkasii hin barbaachisu. Sanyiin kormaa fi dhalaa walitti wanti dhufu hin jiru jechuudha.
through spores in the dominant form. Kanaafuu karaa spooriidhaan jechuudha ka horan dhukkeedhaan jechuudha. So spooriin sun sanyii kormaa fi dhalaatirraa miti ka dhufu jechuudha. Tokkuma qofarraa dhufa, tokkichuma santu maal ta'a biqiltuu haaraatti jijjiirama. In higher and seed bearing plants, biqiltoota ol aanoo warra jedhaman ka firee qaban jechuudha. Akka gymnospermii fi angiospermii keessatti sexual productionidha. Sexual reproductionidha wal horuu jechuu kunniin. Wal hormaata saalaatiin jechuudha. Which involves union of gametes. Sexual reproductionii keessatti maaltu uumama? Union of gametes. Gameetotatu walitti dhufa jechuudha. Gameetii kormaa fi gameetii dhalaatu walitti dhufa. Or sex cells ka jennuun. So karaa kanaan higher plantorii jennuun sexual reproductionidha wal horuu. Lower plantorii jennuun immoo spooriidhaan jechuudha wal hormaan isaanii. So itti aansine gaafii kana mi'a hojjennu tekstii keessan irraa fudhatame. One of the following is not major characteristics of plants. Kanneen armaan gadii keessaa tokko amala biqiltootaatii mitii jedha. Kamiinni jedhee nu gaafataa jira. A. Plants are composed of many eukaryotic cells. Biqiltoonni seelota eukaryotic ta'an hedduurraa uumamuu jedha. Kuni sirriidha. Multicellularidha jennee jirra biqiltoonni. Akkasuma cell typein isaanii eukaryoticidha. B. Plants are sessile or do not show mobility. Biqiltoonni bakkaa bakkatti hin socho'anii jedha. Kunis sirriidha. Plants are heterotrophic in their feeding habit. Biqiltoonni heterotrophicidha jedha. Maxxantuudha jedha. Soorata mataa isaanii hin qopheeffatan jechuudha. Kuni sirrii miti. Kasii kun sirrii miti. Biqiltoonni heterotrophic osoo hin taane autotrophicidha. Warra soorata mataa isaanii qopheeffatudha. Faallaan autotrophic heterotrophicidha. D maal jedha? Plants show both sexual and asexual reproduction. Biqiltoonni karaa saalaatiinis karaa saalmaleessaatiinis wal horuu jedha. Inni sirriidha. Kanaaf ka sirrii hin ta'in kamiin kasii irra jiru kana. So the correct answer is C jechuun. C'n deebii sirriidha. What type of cells are plant cells? Seelonni biqiltoota gosa kamiinni jedha as keessaa? A. Prokaryotic, B. Eukaryotic, C. Single celled, D. Acellular jedha. Deebiin sirriin kam ta'a? Eukaryoticidha. Single celled illee miti, multicellularidha. Biqiltoonni multicellularidha. Akkasuma eukaryoticidha jechuudha. Which structure in plant cells provides rigidity and is made up of cellulose? Structure seelota biqiltoota keessaa ka seelii utubee qabu. Akkasuma ka cell wall irraa ijaarame isa kam ka cellulose irraa ijaarame isa kamiinni jedha. Deebiin kam ta'a? C ta'a. Cell wallidha. Cell wallidha. Cell membrane ka gara keessaatiin jiru, cell walling ka alarraan jiru. Kanaaf rigidity jechuun akka jabaatu, seeliin biqiltoota akka jabaatu kan taasisu isadha. Cell wallidha. Gaafii itti aanu, what is the main mode of reproduction in gymnosperms and angiosperms? Malli wal hormaata gymnospermootaa fi angiospermootaa kamiinni jedha. Kunniin higher plantidha. Gymnospermii fi angiospermiin higher plantidha. Kanaafuu karaa isaa itti wal horaniin sexual reproduction through spore, asexual reproduction through spores, sexual reproduction through gamete union, vegetative reproduction, binary fission. Kanaaf deebiin sirriin kam ta'a? Beta. Sexual reproductionidha wal horu. How do plants primarily obtain energy? Biqiltoonni anniisaa jireenyaaf isaan barbaachisu haala kamiin argatu jedha. A. By consuming organisms. Organismoota nyaachuudhaanii jedha. This is not correct. Organismoota nyaachuudhaanii miti ka argatan. By performing photosynthesis with chlorophyll. Chlorophyll isaaniitti fayyadamanii photosynthesis gaggeessuudhaanii jedha. Kun sirriidha. By absorbing nutrients through roots only. Nutrientii soorata karaa hiddaatiin xuuxuudhaanii jedha. Karaa hiddaatiin soorataa miti yookaan nutrientii miti ka isaan xuuxan. Molekiiloota jechuudha. Molekiiloota bishaan fa'aa mineraalota jechuudha wanti isaan xuuxan. Achiin waan hiddaan xuuxan san carbon dioxide qilleensa keessaa fudhatan sanii walitti makanii anniisaa aduutitti fayyadamuudhaan nutrientiiwwan akka gulukoosii fa'aa uumu.
Diin by moving towards sunlight gara bakka ifaan jiruutti deemuudhaan jedha. Socho'uu hin danda'an waan ta'eef gara bakka ifaan jiru sanitti deemuu hin danda'an. Kanaaf kunis sirrii miti. Deebiin sirriin kam ta'a jechuudha. Bidha by performing photosynthesis. Major groups of plants qoqqoodamiinsa isaanii ilaalla. Qoqqoodamiinsa biqiltoota gareewwan isaanitti qoodaman ilaalla jechuudha. As biratti biqiltoota jechuudha. Biqiltoonni bakka lamatti qoodna. Maalirra hundoofneeti? Vascular system qaban moo hin qaban ka jedhurra hundoofneeti. Vascular system ka jennuuni waa lama, zaayilamii fi filooyimii waan jedhamu jira. Zaayilamiin wanta akka ujummooti. Maal godhaa? Hiddarraa bishaan fuudhee gara baalaatti geessa. Hiddarraa bishaanii fi mineraalota adda addaa, ayanoota adda addaa fuudhee garam geessa? Gara baalaatti geessa. Filooyimiin immoo soorata baala keessatti fotosintesisiidhaan qophaa'u baatee gara jirmaa hiddaa faa geessaa jechuudha. Kana vascular system ka jennuun. Biqiltoonni waan kana qaban, vascular systemii kana qabani maal jedhamu? Vascular plants jedhamu. Vascular plants jedhamu. Warri vascular systemii kana hin qabne immoo maal jedhamu? Non-vascular plants jedhamu. Non-vascular yookaan immoo maqaan isaanii kan biraa maal inni? Bryophytes jedhamu. Bryophytes. Fakkeenyi bryophyte maal inni? Moses and liverworts. Sababbuu ka jennuun sani. Bakka bishaaniitti irratti faa ka argamu. Akkasuma naannoo manaatitti faa yoo argitanii jiraattan bakka jiidhaatti bakka jiidhu irratti waan magariisatti xiqqaa argamu tokko jechuudha. Sunniin amma maalidha? Non-vascularidha. Non-vascular plantidha jechuudha. Vascularii bira yoo dhufnu immoo vascularii illee bakka lama qoodama. Maalirra hundoofne? Firee hin baafatamoo hin baafatu ka jedhu irra hundoofne jechuudha. Laala wanti asii garana jiru gosti biqiltoota garana jiran kun warra vascular systemii hin qabnedha. Warri garanatti gara mirgaatti hafan kun garuu hundi isaanii vascular systemii ni qabu. Wanti adda isaan taasisu gargar wanti isaan baasu vasculariin bakka lamatti qoodama. Seed bearing fi non-seed bearing jedhamani. Seed bearing jechuun warra firee baafatu jechuudha. Non-seed bearing jechuun immoo warra firee hin baafanne jechuudha. Warra firee hin baafanne kana maqaan isaanii maalidha? Pteridophytes jedhamanii beekaman. Pteridophytes. Fakkeenya pteridophytota ferns biqiltuu jennuun kana jechuudha. Ferns. Isaan firee takka illee hin baafatan. Garuu vascular systemii ni qabu. Ammas warri seed bearing ta'an, warri firee baafatan kun bakka lamatti qoodamu. Maal irratti hundoofneeti? Seediin isaanii, fireen isaan uuman sun, fireen isaan baafatan sun ka covered ta'e moo ka hin taane jenneetiin jechuun. Fakkeenyaaf firee fruutiidhaan uwwifamee jiru yoo taate covered seed jennaani. Covered seed. Naked seed ka jennuun immoo firee qullaa warri jennuun fruutiin irra uwwifamee hin jiraan. Fakkeenyaaf avokaadoo fudhanne fireen isaa keessatti argama. Maangoo faa yoo fudhanne fireen isaa keessatti argama. Fireen sun maaliin uwwifamee jira? Alarraan fruutiidhaan uwwifamee jira jechuudha. Kan maangoodhaan uwwifama, kan avokaadoo illee avokaadoodhaan fruutii saniin uwwifamee argama. Akkanaa kun covered seed jennaani. Covered seed ka uwwifame jechuudha. Firee uwwifame warra qabu. Warri firee uwwifame hin qabnes ni jira jechuudha. Warri firee uwwifame hin qabne ni jira. Kanneen immoo naked seed jennaani. Biqiltuun fireen isaan gadi lakkisan yookaan immoo oomishan kan fruutiidhaan hin haguugamini. Warri covered seed qaban kun angiosperm jedhamu. Angiospermoonni maal qabu? Flaaworii qabu jechuudha. Flaaworii jechuun ni abaabu jechuudha. Warra abaabanidha. Warri naked seed qaban, naked seed yookaan immoo gymnosperm warri jedhaman abaaboo hin qaban. Fakkeenyi gymnospermota maal inni? Pine tree. As biratti maal jedhaa? Fakkeenyi angiospermota flowering plants jedha. Hundi isaaniitu abaaboo warra qabanidha. Garuu gymnospermoonni maal qabu? Bakka abaaboo san
structure koon jedhamu qabu. Koon garee biqiltootaati jechuudha. Akkaataa biqiltoonni itti qoodaman nutti mul'isa chaartiin kun. Itti aansinee flowering and non-flowering plants kan jedhu ilaalla. Biqiltoota abaaboo baafatanii fi biqiltoota abaaboo hin baafanne jechuudha. Flowering plant jechuun angiospermota jechuudha. Warra abaaboo baafatan ka fireen isaanii fruuttiidhaan haguugamee jiru. Non-flowering plants jechuun immoo gymnospermota naked seed warra qaban, warra fireen isaanii fruuttiidhaan hin haguugamne jechuudha. So akkuma kana dura jenne transporting vessels or vascular bundles ka jennuun xylem fi phloem jechuudha are essential to transport water and nutrient needed for the plant. Bishaanii fi soorata yookaan nutrientii biqiltootaaf barbaachisu geejjibuu keessatti bakka guddaa qabu jechuudha xylem fi phloem. Xylem maal godha? Transport water and minerals from the root to the leaf via the stem jedha. Xylem bishaanii fi mineraalota albuudota biyyee keessaa fuudhuudhaan gara baalaatti geejjiba. Phloem immoo transports organic matter or food manufactured in the leaf to the rest of plants. Phloem organic matter yookaan soorata manufactured in the leaf baala keessatti qophaa'ee jedhe gara qaama biqiltuu kan biraatti, gara jirmaa, gara hiddaatti geejjibaa jechuudha. Based on whether they have transporting vessels or not, plants are classified into vascular and non-vascular. Biqiltuun tokko whether they have transporting vessels. Transporting vessel kanneen xylem phloem ni qaban moo hin qaban ka jedhu irra hundoofne bakka lamatti qoodna. Vascular fi non-vascular jennaan. Non-vascular plants kan jennuun yookaan immoo bryophytes jedhamanii kan beekaman maal hin qabanii? They are lower plants. Biqiltoota gadi aanoodha jechuudha. Sadarkaa aanaa irratti biqiltoota jiranidha. Xylem phloem kan hin qabnedha jechuudha. Do not have transporting system. Transporting system hin qabani. Xylem fi phloem hin qaban jechuudha. Are generally small with limited height. Baay'ee xixiqqaadha. Dheerinas hin qaban jechuudha. Bakka sarfeezii irra jiran san irratti maxxananii jiraatu. Restricted to moist and shaded areas. Bakki isaan itti argaman eessa? Bakka jiidhina qabu fi bakka gaaddisa qabu jechuudha. Bakka akkasii qofa jiraachuu danda'u. Restricted jechuun bakka akkasii qofa irra jiraatu jechuudha. Seedless and do not have flowers and fruits. Seedless firii baafatuu hin danda'anii, do not have flowers abaaboo hin qaban jechuudha. Akkasuma fruit illee hin qaban jechuudha. Fakkeenyi bryophytota yookaan non-vascular plantii moses fi liverwortidha. Kinoo kanneen jechuudha. Moses fi liverwortiin waan akkana kana. Bryophytes jennan bakka jiidhaa gaaddisa qabu irratti qofa guddatu. Baay'ee xixiqqaadha. Vascular plants. Vascular plant jechuun warra transporting system qabanidha. Have transporting system qabu. Classified into seed bearing and non-seed bearing. Bakka lama qoodamu. Warra firee baafatuu fi warra firee hin baafanne. Warri firee hin baafanne maal jedhamu? Pteridophytes jedhamu. Pteridophytes. Non-seed bearing or pteridophytes warri jedhaman they do not have seeds and flowers. Firee hin qaban, flower illee hin qaban, abaaboos hin qaban jechuudha. Fakkeenyi isaanii maalidha? Ferns. So seed bearing amma immoo garee biqiltoota gugurdoo lamatti dhufne. Seed bearing ka jennuun warra firee baafatu jechuudha. Angiosperm fi gymnospermota. Classified into those with naked seeds and covered seeds. Seed bearing warri jedhaman warra fireen isaanii qullaa ta'e naked seed warra ta'ee fi covered seed warra fireen isaanii uwwifamee jiru. Fruittiidhaan uwwifamee jiru jedhamanii bakka lama qoodamuu jedha. Covered seed warri qabu angiospermota. Angiospermidha. Naked seed warri qabu warri fireen isaanii qullaa ta'e jechuun gymnospermota. Ammas booda isanii mul'isa. Lachuu vascularidha. Vascular system ni qabu. Well developed root, stem and leaves. Lachuu baala ni qabu, jirma ni qabu,
hiddas ni qabu jechuudha. Have flowers and produce seeds within a fruit. Waan asii gadi jiru kanneen lamaantu adda isaan taasisa. Angiospermonni flowerii ni qabu, abaaboo ni qabu jechuudha. And produce seeds within a fruit. Fireen isaanii fruitii keessatti jechuudha kan uumamu. Fakkeenyaaf avokaadoo yoo fudhanne fireen isaa maal keessa uumama? Fruitiidhaan uwwifameeti. Maangollee yoo fudhanne akkasuma jechuudha. Fireen isaan uuman fruitii keessatti argama. Biqiltoonni akkasii sunni flowerii ni qabu jechuudha. Abaaboo ni baafatu. Faallaa saniitiin gymnosperm warri jennuun immoo have no flowers. Flowerii hin qaban, abaaboo hin qaban jechuudha, hin daraarani. And produce naked seeds. Seediin isaanii fireen isaanii qullaadha. Haguugameen argamu jechuudha. Within cone. Bakki isaan firee kanarratti uuman cone jedhama. Structure cone jedhamudha. Reproductive structure is flower. Qaamni wal hormaata angiospermota floweriidha. Abaaboodha jechuudha. Ka gymnospermota ammoo qaamni wal hormaataa isaanii cone jedhama. Garaagarummaa qaba jechuudha. Flowerii irraa. True or false. Cone is reproductive structure of fruit bearing plants. Cone structuring jedhamu qaama wal hormaata biqiltoota fruit bearing plants. Fruitii baafataniitii jedha. Deebiin false ta'a. Kooniin ka warra fruitii baafataniitii miti. Kooniin ka eenyuti? Ka warra fruitii hin qabne akkasuma flowerii illee ka warra hin baafanneeti. Ka gymnospermotaati jechuudha. Kinoo kana garaagarummaan isaanii. Kun amma angiospermiidha. Fireen isaa fruitiidhaan haguugamee argama jechuudha. Kun immoo gymnospermiidha. Fireen isaa waan isa haguugee qabu, wanti isa haguuge hin jiru jechuudha. Fruitiin isa haguuge hin jiru. Ittaansinee gaafilee hojjannaa. What is the function of xylem in vascular plants? Faayidaan xylemiin qabu maalinni jedha? To transport organic food to root. Soorata gara maalii geessudha? Gara hiddaa geessudha jedha. Kun hojii xylemii osoo hin taane hojii phloemiiti. To produce seeds. Firee uumuufi jedha. Kun hojii isaatii miti. To transport water and minerals from root to leaf. Soorata hiddarraa bishaanii fi albuudota hiddarraa gara baalaatti fiduudha jedha. Kun deebii sirriidha. Diibiroo yoo dhufne to transport waste materials. Xuraawaa geejjibuufi jedha. Kun sirrii miti. Kanaaf deebiin sirriin sii ta'a. Gaafiin lammaffaan which of the following characteristics is true for non-vascular plants? Waa'ee non-vascular plantii. Waa'ee bryophytota jechuun. Ka sirrii hin ta'in isa kam which is true dha. Kamtu sirriidhaadha kan armaan gadii keessaa. A. They contain seeds and flowers. Firee fi abaaboo ni qabu jedha. Kuni kijiba guddaadha. Non-vascular plantiin xylem phloem iyyuu hin qaban. Seed fi flowerii qabaachuu dhiisi. B. They have a well-developed vascular system. Vascular system xylem phloem ni qabu jedha. Kunis kijiba guddaadha. They are generally small and limited in height. Baay'ee gabaaboodha. Dheerinni isaanii hin dabalu jedha. Kuni sirriidha. They grow in dry sunny areas. Bakki isaan itti guddatan dry bakka ta'e, bakka goggogatti, akkasuma sunny areas bakka aduun jirutti guddatu jedha. Kunillee sirrii miti. Bakki isaan itti guddatan bakka moist ta'e fi shady jalatti jechuudha. Moist jechuun bakka jiidhina qabuu fi bakka gaaddisaati jechuudha. Bakki isaan itti guddatan. Kanaaf deebiin sirriin kam ta'a? Sii ta'a jechuudha. Gaafii itti aanu which of the following plants lack both seeds and flowers? Biqiltoota armaan gadii keessaa seedii hin qabne, fireellee flowerillee kan hin qabne isa kaminni jedha. Angiosperm. Angiosperm. Angiospermiin lachuu ni qaba. Abaaboos ni qaba, fireellee ni baafata. Bryophytes. Bryophytonni seedillee flowerillee hin qabani. Non-vascularii waan ta'aniif jechuudha. Gymnosperm yoo laalle seedii ni qaba, flowerii hin qabu. Kanaaf gymnospermii hin ta'u.
lachuu ka hin qabne jedhe waan ta'eef jechuun. Boos jedheera. Plantis lack boos lachuu ka hin qabne jechuun. Pteridophytota. Pteridophytonni maalidha? Pteridophytonni pteridophytonni non-seed bearingidha. Non-seed bearingidha. Seedis floweris hin qaban. Kanaaf deebiin sirriin dhiifama asirratti deebiin asirratti kenname sirrii miti. Gymnosperm ka jedhu kan osoo hin taane pteridophytotaa fi bryophytota ta'a. E jennee B and D haa jennuuni deebiin jechuun. Kanaaf lachuun ni ta'a. Bryophytonni yookaan non-vascular plantiin seedis hin qaban, floweris hin qaban. Pteridophytonni illee firees hin qaban, flower illee hin qaban. Kanaaf deebiin sirriin maal ta'a? B fi D ta'a. Haala saniin sirreeffadhaa. As biratti gaafa hojjetamu dogongorameeti. Tole gaafiin itti aanu what is transported by the phloem in vascular plants? Hojiin phloemii maalidha yookaan immoo phloemii maal geejjibaa jedha? A. Water and minerals. Bishaanii fi albuudota jedha. Kun hin ta'u. Kun hojii eenyuti? Hojii zaayilamiiti. Organic matter or food manufactured in leaves. Soorata baala keessatti qophaa'ee geejjibaa jedha. Kuni sirriidha. Seeds. Firee geejjiba jedha. Kun sirrii miti. Spores. Sporii geejjibaadha. Sporii illee hin geejjibu. Kanaaf deebiin sirriin deebiin sirriin B ta'a jechuudha. Deebiin sirriin B ta'a. Gaafiin itti aanu which of the following has a well developed root, stem and leaves? Kanneen armaan gadii keessaa hidda dhugaa akkasuma jirma fi baala kan qabu isa kaminni baala dhugaa kan qabu isa kaminni jedha. Non-vascular plants jedha. This is non-vasculariin hidda dhugaa hin qaban, jirma dhugaallee baala dhugaas hin qaban. Gymnosperms and angiosperms kun ni qabu kunniin. Gymnosperm fi angiospermiin higher plants warra jedhamanidha. Bryophytes. Bryophyte jechuu fi non-vascular jechuun wantuma tokko. Kanaaf innis deebiin ta'u pteridophytota. Pteridophytota ka jennuun isaanis hin taane. Hidda dhugaa, stemii dhugaatii fi leafii kan dhugaatii fakkeenyaaf I think rootii fi stemii dhugaa warra qabanii miti pteridophytonni. So deebiin sirriin kam ta'a? Gymnosperm fi angiosperm ta'a. What is the reproductive structure in angiosperms? Angiosperm keessatti qaamni ol hormaataa isa kaminni jedha? Cone, flower, seed, leaf. Deebiin sirriin dhiifama as birattis deebiin gaafa itti galfamu dogongorameeti. Reproductive structure in angiosperm maalidha? Floweridha. Flowerii malee koonii miti. Floweridha. Deebiin sirriin B dha jechuun. B is the correct answer. A sirrii miti. So gaafiin itti aanu which characteristics differentiates gymnosperms from angiosperms? Amalli gymnospermota fi angiospermota adda taasisu yookaan gargar isaan baasu kaminni jedha? Gymnosperms have fruits and flowers and fruits. Gymnospermonni fruitii fi flowerii ni qabu jedha. Kun sirrii miti. Angiosperms have naked seeds. Angiospermonni maal qabu? Firee qullaa ta'e uumu jedha. Kun sirrii miti. Angiospermonni covered seedidha kan isaanii. Gymnosperms produce seeds within a cone. Gymnospermonni fireen isaan uuman maal keessatti jedha? Koonii keessatti uumamaa jedha. Kun sirriidha. Angiosperms has no vascular system. Angiospermonni vascular systemii hin qaban jedha. Kunis sirrii miti. Angiospermonni higher plantidha waan ta'aniif ni qabu. Kanaaf deebiin sirriin kam ta'a? The correct answer is C dha jechuudha. Gaafiin itti aanu in which group of plants are seeds covered within a fruit? Gosa biqiltoota kam keessatti fireen fruitiidhaan uwwifamee argamaa jedha? Gymnosperms, angiosperms, bryophytes, pteridophytes. Deebiin sirriin kam ta'a?
angiospermii ta'a. Gymnospermiin seedii ni qabu. Seediin isaanii garuu naked dha, covered miti. Bryophytotaa fi pteridophytonni guutumaan guututti firee hin qaban. So the correct answer is B. Videoon paartiin jalqabaa asirratti xumurama. I think gaafii lama qofan nu hafa. Gaafiin tokko maal jedha? What structure do gymnosperms lack that angiosperms have? Structure caasaa angiosperm what structure do gymnosperms lack? Caasaa gymnospermonni hin qabne that angiosperms have. Kagaru angiospermonni qaban kaminni jedha. Vascular tissue lachuu ni qabu. Flowers kana angiospermii qofa qaba. Roots hidda lachuu ni qabu. Leaves baala lachuu ni qabu. Kanaaf biita jechuudha deebiin sirriin. Floweriin gymnospermii keessa hin jiru, angiospermii keessa ni jira. Gaafiin xumuraa, which type of seed bearing plants is classified as having naked seeds? Warra biqiltoota firee baafatan keessaa firee naked ta'e, firee qullaa ta'e warri oomishu, firee hin uwwifamin warri oomishu isa kaminni jedha. Deebiin sirriin biita gymnospermiin. Videoon paartiin jalqaba asuma irratti xumurama. Viidiyoo itti aanu keessatti bakka irratti dhaabne kanarraa structure and function of plant parts bakka jedhu irraa kan itti fufnu ta'a.